lees qabsoo ilmaan kennaatiin qabsoo qeerrootiin ODP'n waan kana dursummaa fudhatee sirna san jijjiireetiin aangoo biyyattii kana akka qabame kana Oromoon bulchuu hin danda'uun kanarraa ka'eeti. So primarily warri nu balaaleffachaa jiruu fi warri waan godhame kan of booda deebisuuf tattaafatu warra kaleessaan gorra ture sanidha. Sirna kaleessaa sana jennee yaadna jechuudha. Kaan ammoo kan jiru kan amma reefuu irratti mari'ataa turre sabaaf sablammoota olloota keenya jiran kana waggaalee 27 dabre kana keessatti Oromoon akka nama sirna dimokiraasii hin beeyneetti ummata saba biyya kanaa liqimsuuf barbaaduutitti ummata hundaas milee godheetiin Oromoo godheetiin jiraachisuu barbaadutti propagaandaa irratti oofamaa jiran kanatu olloota kana keessa deebi'ee arraa akka isaan shakkiidhaan mootummaa kana ilaalcha warra godhaa jiran murna birooti jechuudha. Murna kana mee kaasnee ilaallu obbo Amiin keessatti iyyuu gam tokkoon boordii filannootti galmaa'anii karaa nagaadhaan qabsoofnaa jedhaniiti ummatas gurmeessanii waajjiras babbanatu iddoo tokko tokkotti. Gama biraatiin immoo meeshaa waraanaa qabatanii yeroo isaan asxaa qabatanii mootiin immoo walitti bu'iinsaa fi gara lolaatti immoo deemantu jira. Yaadi kun mataan isaa gara kamitti geessa biyya kana maal ta'uu qaba? Hedduu barbaada. Qabxiin kun qabxii of danda'a akka ta'edha. Haara heera biyyattii kana dalagarra oolchuu fi tasgabbii biyya kana keessatti uumuu qabxii of danda'a ta'e. Mootummaan kanarratti maal godhaa jira kan jedhu gaafii guddaadha. Rakkoon mootummaa harkaa qabu keessaa tokko immoo kana. Waa lamatu mootummaa kana harkaa qabate. Tokko biyyattii kana keessatti tootalii jijjiirree dimokiraasii dhugaa biyyattii kana keessatti gadi buufna kan jedhu mataa keessaa qaban. Viizhinii isaanii nan mul'atu jechuudha. Namni waan fedhe barreessuu, hiriira bahuu, waan fedhen ijaaramuu, abbaa fedhe balaaleffachuu, waan silaa dimokiraasii nama hayyamu kana dalagarra oolchuu barbaadan mootummaan kun. At the same time hawaasni nuti keessaa dhalanne yookaan hawaasni biyyattii Itoophiyaa kana ammoo aadaan inni beekuu fi sirni inni keessatti guddate sirna dimokiraasii kana faallaa waan kanaatiin keessa guddate. Hidhamaa, tumamaa, mana hidhaa keessatti cafaqamaa, qabeenyi isaa irraa zarafamaa aadaa kana keessatti guddate. Aadaa kana yeroo matakkatti transformu goote hawaasa aadaa san keessatti guddate kan mootummaa akka nugusaatitti sodaatu, kan mootummaa akka rabbiitti sodaatu, kan poolisa akka rabbiitti sodaatu san arra dimokiraasiin si dhufe poolisni sin hidhu hiriira nagaa bahuu dandeettaa kana aadaan kana osoo hin barsiisin waan kana itti fiduun rakkoo of danda'e qabaa. Kan ammoo mootummaan itti yaadee no matter what dimokiraasiin processa keessa waan dhufu ta'uu isaa barsiisa heera dalagarra oolchisu waan jiraati. Argaa jirra ummata qawwee qabatee hiriira bahu argaa jirra ummata dirree baafatee gosti akkasiin bulchu argaa jirra. Kanniin tokko tarkaanfii mootummaan fudhatuun keessaa dhiqama. Lammaffaa ammoo barsiisuudhaan. Maaliif society kana maqaa federaalizimii ethnic irratti based ta'e kanaan akka waan ummata adda addaa ta'e akka waan biyya adda addaa ta'etti amanii 27 irra dalagamee jira. Purposely irra dalagamee jira. Kana keessaa dhiquun barbaachisa. Hawaasni Amaaraa kililii Amaaraa keessa jiruuf hawaasni Oromoo kililii Oromiyaa keessa jiru kililiin bulchiinsaaf gargar bahee malee ummata biyya tokko akka ta'e barsiisuun nurra jira jechuudha. Amma humnoonni kun maal gochaa jiru? Asiin walitti dhufeenyi ni ijaarama. Asiin immoo walitti bu'iinsa biraa immoo yeroo isaan uumantu jira. Amma tibbuma kana amma asiin Oromoof Somaaleen walii galanii araaramanii jaalala guddaadhaan waliin jiraannaa yeroo isaan jedhan achiin immoo Somaalee fi Affaariin immoo walitti buusuuf deemu. Akkana kanatu mul'ata. Beenishaangulii fi uummata Amaaraa walitti buusuuf deemu. Kun amma naanna'ee dhimmi kun olaantummaa seeraa irratti nageenya biyyaa irratti rakkoo maalii qaba? Akkamittiin xiinxala ejjennoon paartii keessanii maal ta'uu qabaadha? Ejjennoon paartii kennaa akka ardhatti mootummaan arra biyya bulchaa jiru kuni mootummaa Oromooti kan jedhu amantii guutuu qabna nuti. Keessattuu Oromiyaa keessatti jechuudha. Even sadarkaa federaalaatitti illee intrastii uummata kennaa mootummaa eegutu aangorra jira jennee yaadna jechuudha. Kuni mootummaan kun jajjabeeffamuu qaba. Tumsamuu fi qaba. Paartiin nuti wal jidduutti dorgommii nuti goonu yeroon isaan transition irra jirra. Mootummaan kun gadi hin dhaabbanne diinonni keenya alaa dhagaa nutti darbaa jirani. Keessaa sabaaf sablammoota wajjin walitti nu buusaa jirani. Kanaaf yeroon Oromoon yeroo hunda caalaa waliin dhaabbatu arda. For example, let me tell one more thing. Dhiyeenya kanatti waan ta'aa jiru argina shaggarima keessatti magaalaa guddittii nuti keessatti Finfinneen ta'e jennu keessatti paartiin Abishootaa 7 walii galaa jira. This week. Nuti ardhallee wal dorgommii paartiilee keenya jidduutti jiru dubbataa jirra jechuudha. Amma durallee jedhee jira irraan deebi'a. Waan Dr. Abiy godhuu hin dandeenye, waan Shimallis godhuu hin dandeenye, wanni anaa fi Jaal Ibsaan godhuuf dandeenye Oromoodhaaf maa inni kan jennuuf gaafachuu nurra jira jechuudha. Irrina qabaachuu danda'a mootummaan kun. Wanni kaleessa hawwame gaafiin ijoollee kennaa hedduun isaa hin deebine ta'a. Proosesa keessa deebi'a. Waggaa takkatti waan dhumuu miti. Jarri kunniin waan duwwaa harkaa fuudhan kaleessa akkana hin turre biyyi kun dismantle taati moo walitti hin jiraatti ka jedhu gaafii ture jechuudha. Kana hunda bira nu dabarsanii waan hedduu militarii keessa sodaataa turre intelligensii sodaataa turre kun hundi haga tokko handle godhamaa jira jechuudha. Diplomaasii alaa handle godhamaa jira. Wanni hafe suuta dhumata. Yeroo kamuu caalaa tokkummaa nu barbaachisaadha. Absolutely right. Galatooma gara obbo Gabruutti hin darba. Obbo Gabruun.
galatoomaa ani isa bulchiinsa amma jiru kana tuffachuu fi waan hin taane odeessuuni waan biraa homaan qabu diina uummata Oromooti. Not only diina Abiyyi miti, diina Lammaa miti, diina nama biraati miti. Diina uummata Oromootu kana jedha. By the way, biyyattii kana namni dhaabee Oromoodha. Yoo seenaa hin beekan ta'ani seenaa dubbisuudha, baruudha. Habte Giyoorgis diinagdeeti bee. Oromoo sagaltu bee wanni irratti akka amma yoo ittiin faarfatan kana Adwaan akka mo'atamu kan godhe Itoophiyaa kan maqaa kaase bee Oromoota gara caalutti. Dheensaniiru bee isaanii dheensuyyi Alulaa Abbaa Naggaa fardoonni keenya itti timteetii maqaa kana isaaniif hinne. Kana yoo hin beekan ta'u baruudha. Yoo kaanii nama tuffachuun of tuffachuudha. Bulchiisa hin danda'anii jedhanii dubbachuu dhiisa. Wal shakkiisa namni paartiin keessan jira jedhee ilaalaa. Isa kan keenyaatti nan dhufa. Wal shakkiisa kan keenya. Isa bulchiinsa danda'u isaanii. Wal shakkiinuma paartiilee Oromoo gidduu jiru kana. Walitti nan dhufa. Isa bulchiinsa hin danda'anii Oromoon hin danda'u isa jedhuun kaasaa jira. Kanaafuu amma yoonaattuu mootummaan amma jiru kun waan fe'es haa ta'u rakkoo attamiis haa qabaatu amma yoonaattuu bu'aan hin agarsiise kan addunyaan dinqisiifateedha. Bu'aan lafa jiru, bu'aan mul'atu, bu'aan argamu. Namni kana hin argu jedhe immoo dhiisuu danda'a. Kanaafuu nuti rakkoo ennaa jiraate rakkoon akkana jira jennee ennaa waan gaarii hojjetan immoo ishoo jennee deeggaruu karaa keenyaan hin dandeenya. Waan hundumtuu immoo guyyaa tokkoon akka misila ka'ee guyyaa tokkoon leveled off hin ta'u. Waliin qixxaatu waan hundumtuu yeroo fudhata. Keessumaa keessattuu biyya akkanatti duubatti haftuu taate aadaan siyaasaa hin jirre keessatti siyaasa hooggananii biyyattii bulchuun nama rakkisa. Namni kana meeqnetu yoo odeessa. Kanaafuu isa diinni keenya odeessu dhiifnee gara keenyaatti haa deebinu. Nuti paartilee Oromoo akkuma nagaa jedhe wal shakkuun inuma jira. Wal shakkuun kun eessarraa maddaa tokko isa nama kaase. Political culture. Matured political culture hin qabu. Amma gadaa jenna. Haaluma gadaatiinuu maaliif wal shakkina? Gadaadhuma fudhanne. Abbootiin gadaa wal shakkuu achum keessa yoo jiraate nama gaddisiisa. Seeruma gadaatiin yoo ta'u bulle waa'ee Oromoo dubbanna yoo ta'e akkuma jedhe walitti dhufanii mari'atanii kun akkana. Amma fakkeenyaaf miidiyaa adda irratti ibsa walitti kennuurra mee kottaa mari'annaa keessatti waan adda addummaa qabaannu adda addummaa keenya qabannee waan tokko nu godhu irratti immoo mee waliin mari'annu kan jedhu kan maaliif mijeessuun dadhabame? Well, nuti akka take ofiitti karaa tokkoon akkuma obbo Ibsaan kaase ani ODP'n responsibility kana hin fudhata jedheen yeroo baay'ee eegaan ture. Maaliifin paartii biyya bulchuudha. Mee wanta ni qeeqamu maa inni gama kanaan ODP'n? Wanti ni qeeqamu homaa wanti biraan jiru. Koottaas nan barbaada waa'ee Oromootii miti kan haasoftan waa'ee Oromootii miti kan qabattanii deemtan koottaa teenyee taasofnaa jechuun maal haafan abbaan barbaada haafu. Koottaa hin haasofnaa jechuun akkuma sila kaase waggaa lamaan fuulduraayyuu calqabne innaa rakkoon Oromiyaa keessatti akkasitti bal'ate xalayaa ofii kootiifan geesse waajjira pireezidentiitti kenne haa teenya agarteenya haasofnu it is a high time yeroo rakkoo keessa jirraa jedhee. Gama kanaan xiyyeeffannaatti hin laanneedha ODP'n. ODP'n hin laanne anaaf. ODP'n itti hin laanne. Ammas it's not too late waamee koottaamee hin teenye haasofna jechuu qaba haafu namni karaa keenyaan. Kophaa keessan kophaatti ni ibsa baasuun ni jettan irra kanneef malee jaalanneeti miti kophaatti. Nuti koree dhaabne ndaa'ummaa paartileen alaa galan kun obbo Ibsaa jiru fuulduratti. Koree dhaabneet paartilee alaa galan hundumaa qunnamuu yaalle. Irra naanna'anii dubbisaniiru miseensonni koree sana. Riispoonni kan godhe warra xiqqoodha. Sanarraa kaaneet warra riispoonni godhe wajjiniin akka admitti akka waliin hojjechuu akka dandeenyu waraqata isaa boorsaa koo keessa jira malee qabaa ibsa baafne adda bilisummaa Oromoo wajjin. Kana hundumaa yaaluun keenya tokkichummaan Oromoo aacimuudhaaf. Kanaafuu gabaabsuudhaaf ammas paartileen Oromoo jiran ani kanan ta'een hin jiru. Waamicha gooneerraa waamicha keessaniif guyyaa akkanaatti walaa geenyu jedhanii riispoondii nu godhan nuti biiroon keenya banaan. Hunduma isaaniitiif yoo dhufan teenyee haasa'uu duwwaadha waan biraan jiru. Galatooma. Sosochiin yookaan jijjiiramoonni gama hundumaan dhufaa jiru.
Gama nageenyaa fi dhabiinsa dimookiraasii qofa otoo hin taane diinagdeen biyyaaf naannoo keenyaallee waggoota lamaan sadan darban maal keessa akka turan beekamaadha. Amma geggeessaa ammaarraas diinagdee kana jijjiiranii gaaffii amma qeerroon hawaasni gaafatu baay'eedha. Kana deebisuu keessatti mee paartilee irraa maaltu eegama? Akka ODP too maal hojjechuudhaaf karoorfatee jira kan jedhu kaasnee marii keenya gara xumuraatti finna jechuudha. Ayyee dubbii ijoon bakka tana jechuudha. Siyaasa wareegama hedduu kaffallus amma bakka bareeda geenye jira. Garuu kun mataa isaatiitti galma miti jechuudha. Diinagdeedhaan utubamuutu irra jira. Toora kanatti akka mootummaatitti mootummaan waan isarraa eegamu gama hundaanuu gochuuf qophii. Kanaan duras oduma qabsoo keessa jirru warraaqsa diinagdee Oromoo ka jedhamu piroojeektiin eegalamee ture. Piroojeektii sanii waanuma adda addaatitu nu harkaa harkifate. Wanni milkaa'ee jira. Olaaboo construction faa wanni milkaa'ee ce'ee jira. Odaa transport integrated wanni sun jira. Garuu amma achirratti mootummaanis uummannis abbootiin qabeenyatis waliin ta'anii maal hojjechuu qabu ka jedhu sun karoorri itti bahee sirriitti sochiin diinagdee warraaqsi diinagdee warraaqsa siyaasatii olitti raawwatamuutu irra jira ka jedhu yaada qabna. Laafaadha jedhama garuu obbo yoo ta'e baay'ee. Jechuun laafaa miti hin jenne baranuu kaasee jira. Wanni immoo waan san danqe maalinni tasgabbiidhaan kan sila kaasaa turre san. Investimentii amta'oo ta'e namni nagaa barbaada. Security barbaada qabeenya isaa dhufee ichi dhangalaasuuf. Atuu dhattee hojjechuuf. Akkaataan investimentii fi naannoon keenya walitti itti jiru xiqqoo rakkoodha bakka sanitti. Kanaaf waan san amma nagaa naannoo keessatti mirkaneessu. Wanni immoo godhaa jiru Sumaalee wajjin. Karaa geediyoo karaa eessaa nageenya akka bu'u keessa keenyatti wanni marii goonuuf maali? Nageenyi naannoo keenya keessatti dhufu. Nageenyi naannoo keenya keessatti dhufu investerii addunyaa feeterraa yaamuu hin dandeenye. Hanas keessa jirullee onnatee invest godha. Namni gurmaa'ee hojjetuu danda'a. So kunuu qaama waan sanii sochii nama godhaa jiru. Buqqaa bakka deebisuun qaama waan sanii ta'uun sirrii ilaalamuutu irra jira jechuudha. Kabiraa paartileen maal godhuu qabuudha? Miidiyaan maal godhuu qabaadha? Rakkoon diinagdee eessa jiraadha? Rakkoon diinagdee eessa nu bira? Adaamaan kun amma nama biraatiif hiree hojiiti. Nama keenyaaf immoo bakka hojii dhabaan keessa oolu. Nama keenyaaf. Sumaaliin akkaataan nuyi addunyaa tana itti ilaallu iyyuu rakkoodha. Baay'ee persepshiniin jijjiiramuu qaba. Dhagaan nu irra teenyu ormaaf madda galiiti. Wanni sun. So laallamuu qaba jechuudha bakka kana. Paartileen maal godhuu qaba? Namni siyaasa hin hojjenna. Siyaasni nu hojjennu iyyuu reasonable ta'uutu irra jira. Waan sababaan amanu waan galma qabu ta'uutu irra jira. Bakka diinagdee irratti garaagarummaan nurra hin jiru jechuudha. Diinagdee gaafa nu hojjennu namuu nu tumsuu qaba inni amanna nu. Dorgommii asirratti nu barbaachisu. Uummanni keenya iyyuma keessaa bahuu qaba. Aadaan uummata keenya, aadaan hojii uummata keenya, aadaan qusannaa uummata keenya jijjiiramuutu irra jira. San achirratti paartilee hunduu nu tumsuu qabu. Miidiyaan immoo qalbii namaa jijjiiruu irratti halkanii guyyaa hojjechuu qaba jennee yaanna. Galatooma obbo Ibsaa. Qabxiin kun qabxii yeroo dheerallee fudhatanii irratti mari'atan haa ta'u garuu gabaabsee waa jechuu barbaada. Sana dura waa'ee tokkummaa jaarmayoota marsiisuu irratti I think pirezidaantiin lammaan utuu aangoo hin gadhiisin yookaan immoo nama birootiin bakka hin bu'in yaamicha godhantu jira. Yaamicha san hojiirra utuu oolchanii bareedaa fakkaatan gama kiyyaan yeroo dabres dubbadheen jira. Mariin kun isaan irraa inisheetiivii guddaa barbaachisa. Yoo IPDRF keessa jiraachuu shakkiin kan biroo jiraatu ta'e dhoksaatti mari'achuun ni danda'a Oromooni. Kanaafuu waan sodaatanillee natti fakkaatu obbo Taayyeen kanuma dabarsuu barbaada. Kan biroo waa'ee Oromiyaa keessa dargaggeessi yookaan qeerroo fi qarreen baay'eetu hojii hin qabne. Baay'ee parsantii isaa daataa isaa hangana jedhee beekuu hin baadhellee guddaa dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo guddaatu jira. Isa kanarratti mootummaan karoora qabaannaan paartiileen karoorri mootummaan baasu sun
irratti gargaaruudhaaf fedha qabna nuti gama keenyaan adda bilisummaa Oromoo akkamitti fedha qabna pilaatfoormii filmaata keenya hin qabaanna garuu tiraanzishinii kana keessa immoo karoora mootummaan baasee dalagaa ijoolleedha argamsiisuu danda'u. Waltumsuu irratti ilaalcha namaa kana jijjiiruu irratti waliin hojjechuudhaaf fedha qabna isa kana paartii ABO qofa otoo hin taane paartiin Oromoo hundinuu otuu itti hirmaatee yeroo baay'ee amma sooshaal miidiyaa si olaalle miidiyaa kan dhuunfaas kan mootummaas kan dhaabbilee adda addaas yeroo laallu siyaasatu afarfama yeroo baay'ee malee gara kanatti illee dhufuun hin jiru kan amma sirba butaayeen kaasaniif hin kaase mee waa'ee misoomaa waa'ee diinagdee waa'ee guddinaa maaliif xiyyeeffatanii irratti hojjetan maal ta'uu qabame gama kamaan isuma kana jechuu kiyya dhaadannoon poolitikaa mataa isaatiin biddeena kan taane beekamaadha haa ta'u garuu wal faana hojjetamuu waan qabuuf maayindi seetii Oromoo jijjiiruunis murteessaadha baratee hundinuu biiroo seenee hojjechuu barbaada taanaan isa kana akkas akka hin taane biiti akkanatti akka guddattu hin taane fakkeenyaaf amma addunyaa kanarratti oomisha maaligaa warshaan baasu hedduu isaa monopolii ta'ee jira warshaalee adda addaa ammatti uumtee gama maarkeettiin argattu ta'a kan jiru tajaajila sarviis industiriidha Oromoon kana ni tuffata akkan argetti eegan biyya kana dhufe dhugumatti tuffata gariin yeroo isaatis hin qabu maaliif jimaan ni jira waan adda addaatiin qabamee jira yeroo sanitti isa kana maayindi seetii kana jijjiiruu danda'uudha. Ani kan natti mul'atu isa kanarratti mootummaan karoora baafnaan qooda irraa fudhannee waliin hojjechuudhaaf qophiidha. Galatooma obbo Amiin. Qabxiin kun dhugumatti qabxiin wareegamni hedduunis jijjiirama kana fiduudhaaf godhame keessaa guddaan isa tokko kana. Ambiti Welzii community ijaarratteetiniin waggaa 27 kana keessatti miliyoonara 1.2 community miliyoonara gooteetiin deemte. Systematically hawaasa keenya diinagdee keessaa baasanii systematically nu hiyyoomsanii jiran qabeenya keenya dachii teenya hunda fudhatanii jechuudha. Wanni mootummaan kun strategically strong irratti dalaguu qabu keessaa tokko kana. Dhugaadha waan kanarratti taa'anii yaadaniitiin fala godhuudhaaf nageenyi biyyattii keessaa murteessaadha. Kanaaf waan hunda caalaa nagaya kan jedhu mootummaa kana tasgabbeessuu qaba kan jennu kaayoon dhaabni keenya yeroo hunduferraa kaasee irratti xiyyeeffataa ture regardless of what mootummaa kanaaf yeroon kennamuu qaba. Biyyattiin tuni tasgabbeessuu qabna isaan istirateejii biyyattii tana ittiin bulchan keessattuu ka ekonomii irratti mala godhuu qaban kan jedhu dura rakaanii kana yaadaa ture. Gorsuudhaan amma fakkeenya paartiileen gorsuudhaan yaada haaraa kana caalaa waan dhimma kana ariifachiisu fiduudhaan kana ammee hirmaannaa isaanii maal ta'uu qaba? Absolutely amma waan kana akka dhuunfaatittis akka gaafa hoggantoota dhaabaa ODP waliin teennee mari'annus hin kaafna turre. Waa'ee diinagdee tooftaa kamiin akkaataa itti uummanni keenya kalafatti kufee jiru kun kasamii dhaqe kana wajjin akkamitti wal dorgomuun akka itti danda'amu rakkoo ta'e itti ibsaa ture jechuudha. Inni malli ittiin uummata kana lafarraa kaasuu dandeenyuun illee maa inni mala ittiin warri hannaan samii dhaqe kun illee itti deebi'eetiin qabeenya kaasnaa biyyattii kana itti saaman kana illee gadi buusuu danda'anii maali kan jedhu waliin dubbataa ture jechuudha. So kanaaf ardhallee taanaan rakkoon kuni uummata keenya nama tokkorraa nama lamarraa miliyoonaroota gargariin kan warra aangoo harkaa qaban wajjin walitti hidhataniitiin lafarraa ka'an jiraachuu ni danda'an. Bat nama tokko lamaa mika uumamuu qabu. Society yookaan ammoo community welzii taate uumuun nurra jiran ullee uummanni Oromollee gaafa sani gaafni ijoolleen keenya kun hundi warshaalee keessatti haa ta'u industiriilee gurguddaa keessatti haa ta'u dalagaa argachuu itti danda'an gaafsan gaafa namni isaan roomodooliin if duratti isaan laalan miliyoonaroonni hedduun isaan if duratti laalan gaafa heddummaate ijoolleen teenya kararraa baatee diinagdeetti seenuu qabeenya horachuu gaafni isii yaaddu gaafa sani soo kanaaf nageenyi murteessaadha dhaabonni wal jidduutti rakkoo jiran kana wanni reefuu dhimma dantaa Oromoo irratti wanni jennu waan akkanaa kanneen. Oromoo qabeenyaan kaasuun dantaa dhaabota Oromoo hunda sinoot ka mootummaa bulchu qofaa miti soo muka waan kanneen irratti ekspertoota dhaabota hunda keessa jiran walitti qabanii akkamitti ekonomiidhaan guddachuu dandeenya kan jedhu wal mari'achiisuun wal jidduutti nagaa buusuun gaariidha kan jedhu fayyaada. Galatoomaa obbo Gabruu. Ani dheengadda akka carraa asooseeshinii ekonomistoota Oromoota walgahii wayii qabu achirran ture. I have recommended documentii sana akka isinitti kennan. It's a very nice document. Akka gaariittis immoo qorataniiru otoo isaan walitti qabamanii dubbatanii waan kana because professionals, economists, development practitioners waan ta'aniif akkasitti karaa paartilee inni guddaan waajiraalee barachuudha aanaa irratti
zoonii irratti. Innaa isa bananne through our offices karaa waajjiraalee keenya ummata keenya dammaqsinne waa'ee diinagdee itti himne not only waa'ee siyaasaa qofa otoo hin ta'in waa'ee diinagdee maal dhilbeenyas qabna bee. Oromoon kana of wanni gochuu hin qabnu of tuuluu hin qabnu. Dhilbeenya asumnu bukkee namni biraa inni jiru otoo qotuu nuti hin teenye ta'u arqee dhugna. Aadaa hojii. Kanatu jira. Kana hundumaa miidiyaan gahee guddaa qaba. Partileen mormitootaa developmentii fi misoomaa fi qabeenya irratti akka gaariitti gorsuu qabna. Kana gochuu kan dandeenyu akka nama jedhe waajjiraalee keenya zoonii irratti bannee aanaa irratti bannee namoota gaarii beekumsa qaban karaa kanaan iddoo sana keessa keenye mootummaa qarqaaruu akka dandeenyuuf faasiliteet gochuudha. Kana caala faasiliteet nu godhani aanaatti wanni kun gadi bu'uu qaba. Jijjiiramni kun sirriitti gadi bu'uu qaba. Namoota kaleessa ennaa qeerroon keenya qarreen keenya qabsaan uummata miidhan uummata irratti waan hin taane hojjetan ilaalaatii sabstiitiiwuut. Sabstiitiiwuut irra jirtu garuu gahaa miti jechuudha. Akka gaariitti na deemne fayyaa ta'a ulfaata. Galatoomaa. kabajamtoota hordoftoota OBN kan bakka adda addaa teessanii nu hordofaa jirtan mariin keenya addaa dhimma haala yeroo irratti ejjennoon paartilee siyaasaa Oromoo maal fakkaata jedhu isin biraan gahaa turre egaa kana fakkaata. Egaa marii kana keessattis qabxiiwwan hedduutu ka'ee jira. Bu'aa bayiin qabsoo hedduu keessa darbuudhaan yeroo ammaa kana uummanni Oromoo injifannoo guddaa akka inni argatee fi caalmaadhaan immoo injifannoo kana tumsuu keessatti garaagarummaan akkuma jirutti ta'ee paartileen Oromoo garuu wal deeggaruuf wal tumsuu akka isaan qaban walitti dhufeenyi uummattootaa akka inni cimu gahee isaanii ba'achuu akka isaan qaban bal'inaan kaasnee mari'annee jirra. Akkasumas immoo carraa seenaa ta'ee qabsoo kana keessatti bulchitoonni biyya keenya geggeessitoonni biyya keenya Oromoo keessaa bahuudhaan jijjiirama ajaa'ibsiisaa isaan fidaan jiran kan immoo bira dhaabbannee deeggaruudhaan tumsuudhaan bakka isaan qeeqamuu qabanitti immoo qeequudhaan tokko taanee wal bira dhaabbannee uummata kana ceesisuu qabnaa kan jedhu marii keenya keessatti bal'inaan ka'ee jira. Gara xumuraattis diinagdeedhaan yoo hin goolabamne siyaasni qofti daabboon ta'u kanaaf diinagdee keessattis hundumtu paartii biyya bulchu qofa otoo hin taane paartiilee morkattootaas gahee isaanii ba'achuudhaan hirmaannaa cimaa taasisuu qabu. Kana waliigala immoo fiduu keessatti tokkummaan cimaan Oromoota gidduutti paartiilee Oromoo gidduutti jiraachuu qabaa kan jedhu gaa bal'inaan kaasnee mari'anneerra. Obbo Taayee Danda'a Oromoo Dimokiraatik Paartii irraa, obbo Amiin Jundii Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomeerraa, obbo Gabruu Gabra Maariyaam Uturaa Koongireesii Federaalistii Oromoo irraa akkasumas obbo Ibsaa Naga'oo Adda Bilisummaa Oromoo irraa yeroo keessan nu qooddanii waamicha keenya kabajanii akka nuun waliin mari'annuuf iddoo kanatti waan nu argamtaniif irra deebi'ee ammas maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Mariin keenya kanumaan xumuramee jira. Qophiileen OBN afanitti fufuu akka hordoftan isin affeerraa ulfaadha.